gochuu isaa ibsameera. Artistiin kun akkuma beekamu kitaabolee baay'ee barreessee, kitaabolee baay'ee maxxansee seenaa baay'ee katabee jira. Kana keessaa tokko kan seenaa Anoleedha. Artistiin kun seenaa kana bifa tokkoon guutumaan guutuutti seenaa san ibsallee jechuu baannu guutumaan guutummaa Oromoo Arsii ibsa jechuullee otoo baanne miidhaawwan achi godhame keessaa muraasa ibsuuf yaaleera. Kanaanis Oromoon maqaa isaa Tasfaayee Gabraab irraa gara Gadaa jedhamutti moggaasan sirna Gadaa Oromoo keessatti guddifachaaf moggaasan isa tokko waan ta'eef Oromoon akka ilma ofiitti ofiif fudhatee akka ilma ofiitti guddifatee maqaa itti baasee maqaa Gadaa jedhuun moggaasee fi jira. Duuti isaa kuni du'a ilma Oromoodha. Because Oromoon ilma yeroo guddifatu yeroo maqaa itti moggaafatu ilma ofii godhata. Ilma Oromoon guddifate sun immoo yeroo du'u Oromoo gadda itti dhagama. Gaddi kuni gadda maatii isaa qofaa miti, gadda Oromoo cufaati. Artistiin kuni wanni inni na ajaa'ibu keessaa tokko yeroo tokko qaamaan argadhee dubbiseen ture. Seenaa san yeroo katabdu akka maaltu sitti dhagamee jedhee gaafadhe ture. Seenaa san yeroo katabu naan jedhe. Seenaawwan Oromoo keessaa seenaa very shocked na godhe keessaa tokko saniif interest irra godhadhee katabe naan jedhe. Seenaa Oromoo kana waggoota dheeraaf katabamee akkasitti kaayamuu baatus bifa asoosamaatiin qopheesse Tasfaayeen maaliif akkasii qopheessite jedhee gaafadheen ture. Because asoosama fakkaata, just like fiction fakkaata. Kanaafuu maaliif akkas goote jedhee yeroo gaafadhu because namoonni easily akka dubbisanii galuufdhaafi keessarraa yeroo jalqabarraa seentan fictionii fakkaata. Sanbooda akka sanii ibse namoonni hedduun haara salphaan akka dubbisanii waan san hubataniif jechuudha. Kanaafuu ani gara kootiin kara miidiyaa kanaatiin gaddi nuti dhagame guddaadha. Because Oromoon ilma dhabuun isaa ilmi isaa dhabee waa baay'ee barreessuu danda'a, seenaa baay'ee katabuu danda'a. Mucaan kun bakka ga'urraa hafee garuu namoonni addunyaa kanarra yeroo jiraatan tokko waggaa 25 du'ee waggaa 80 awwaalama. Which means namtichi qaamanni jira garuu seenaa homaa hin hojjetu. Sun immoo amata 25 du'ee waggaa 80 awwaalama. Natural days kaduu waggaa 80tti garuu inni kadu'ee ama 25. Tokko immoo ama 25 du'ee waggaa 80 jiraata. Fakkeenya Tasfaayee Gabraab waggaa 80 waggaa 100 seenaan isaa dubbatama. Oromoo Arsiidhaaf seenaan inni katabe miidhaan Oromoon Arsii achi keessatti irra ga'e katabuun isaa kun Oromoo Arsii biratti waggaa 80 irras Oromoo keessatti waggaa 80 irras ni jiraata. Because wanna Hinduun tokko kaayee kanaafuu Tasfaayee duuti isaa nu rifachiiftullee seenaan inni katabee seenaan inni nu katabee deeme kabaja guddaa qabnaa fi seenaa inni nu katabe kana kaawwachaa kanaan isa yaadachaa wanti tokko leegaasii isaa itti fufsiisuudhaaf Oromoon akka ilma isaatti yaaduu qaba. Maatiidhaa fi hiriyoota isaa akkasumas jaallattoota isaa maraan Rabbiin jajjabina isinii haa kennu jecha Oromoo cufaanis Rabbiin jajjabina isinii haa kennu jenna. Because